Malah so jentar. Jafar Ali. Angasa Abray. Aye. Warra delegata Rabbin harkaatini apa miila isaanii qabe yoo nama narrabsine yoo hayyoota Oromoo narrabsine hin taane warra nama arrabsuudhaan waan barcaa fudhatu nama shukkuu waan barcaa fudhatu osoo akka saretti dutanii hudduun isaanii madooyti sareen huddurraa madaa qabdu likkiitti duttu qabdi likkumatti dutaadha mootii girrisaa jettani mootii maarree jettani humaa wanni isin fiddan hin jiru Oromoo girrisaa miti Oromoo qeerroon Oromoo qeerroodha akkooftee qabiyyaalaatii fi galchi qabiyya keessattuu itti deebisa kaarra maqaa girrisaa kanaan na teessanii jaaltaayyeerraa maallaqa fudhattanii mootii girrisaa jettanii namarratti zamachaa ba'uu kana dhaabaa abadan akkas du'aati ya beekutti hin beekaa hin filamtu oppiidiyoon hin filamtu ibibbiin hin filamtu wanni hin beeku du'aati yakkan beekutti hin beekaa hin filamtu Jaafar Alii bookkisaa oole haadhattuun hatakkaa osoo jaartii ofirraa hin dhalin jaartii ofirraa hin dhalin sarraatenyaa mana sarraa dhal kijiba nama kanaatu mootii girrisaa qaanyi nuti akka nama hayyuu tokkotti salaallee turre hayyuu maali namoo daanga birrii jaaltaayyen miliyoona lama makiinaa keessa kaa'ee deemuun hin harkatin adaa iyyaa turan nuti piippi badhaadhina ta'e waanuu godhaa hin jenneenii nuti qeerroo Oromooti dargaggeessa Oromooti girrisaa miti waan si ajaa'ibu gisee tokko waan Daani'el Kibret Manga je engada paarlamaa hunda keessatti warri habashaa paarlamaa keessatti yamangaa shumat jaanii zamachaan irra godhaa jira waan namichi sun daaqoonichi sun mangaan hunjeef kun ammoo irraa jirjiyee yagirrisaa mootii girrisaatii miti nuti ilmaan Oromootii akkasitti akka beekan barbaanna kan ammoo yoo barbaadan boolee jirra Angasa Jafar Ali meekota boleh Mikael keessa nuti Oromoo mee filafiitii dhaabbanne walitti haasofna oppiidiyoon daran sadarkaa ofii gabbuusaa deemti malee ajaa'iba abiyyaa bakkadaan jaalallam akka abiyyi nuti jaalannu nu godhuu hin dandeessanii nama arrabsa namni qabsoo Oromoo duratti hin deemaa ture mootii girrisaa ka isaan nyaankan Kaaba Buttaa. Kabuta. Haji Butta mo Kaaba Butta. Sama sarang mo tuma miliki sedekah surah ke Arab yitenya jero mal jisa. Gondar jirta ji. Gondar. Haji Butta mbar ini. Garu baru ni marah sok mal mata mulai lah. Gudda dengan tegalehan raya galehan kakak warat dura galet. Wadi sama mata mulai. Wan topali ada ni. Wan semua ni sani. Sumali wa but. Sumali wa argat. Jani wan shar. Gana fully khaisan isin gubate. Suran nama dunia tanah rati sin rade mutaji. Iga. Awalnya kab nundi suasin nudufa. Akkas jadi bersan. Nama baru biaya lah jurutek kasih. Akkas jadi. Angkasa ni najis. Angkasa akkas yang kau dah jauh kana. Bakkan fanatik absisun dandaji. Polisi dengan telah jibat sana. Cina tu pun razi kan nasi je. Wari kajal daya kau. Telah si kere sesun. Kadat. Oromo dan video babe. Atiba meang. Nuti atur lah. Boleh bi kain galla. Me hati tiada sedal te. Uthele jirtu nuti. Uthele jirtu. Sareen dulu amadak Abdul Kiti itu abdiyan. Kiti itu lalu. Me ini hati sadalte. Safarak kanatin jerajo. Iya. Biyya sani befinfinneetan. Boleh bikaali miti bakka jiru. Ganda nuti jiru dhufu miti bakka jiru nuti metteni. Bakka jiru nuti taayimu. Nuti finfinnee keessa. Ona kana keessa amata sagal keessa turre. Hula ishii beeyna. Isa kakalee isa alaa kottu nama arrabsiisanii bitan kanaati. Uteele jiru haayimu. Mee hangaasaa Abrahaam dhiirate. Jaafar Alii yoo barbaade nuti taayimu.
Isamoni gorfana te ko Jafar kare tibulle tele. Radio banaf. Radio banaf inni barama girmu maguto matte aaru jwara kabitti girmatti waan kana dabarse kanne. Bondi o menni kasabe hinafu moteko oromo walitti naafina sultana on takar gatani beeten walitti naafta. Akkata bootin gadaa sirna gadaatin itti wali dabarsu lala mataa wal dhugatani adda wal dhugatani sultaanni qadu kabajaa wali qaban habashu mata sultaana ra wala jeefte sultaana furat maal walitti naafu an obboleessa yoona ol argati dunya na ol argati barumsana ol arqabat ittiin boona barboon obboleessa baluutiin jaan baram firaabalu faadhan jaan yaa gantu yaa warra haati isaanii habasharraa taate yookiin abbaadha yaa warra makaa yaa warra boojuu gida takka masirra gadaa kana gida takka naarsa boojuu jee warra marcumaatiin oromeeffanna jee diqaalaa fide digimnu amma micoo dheengata adaaman gondarii miti buleessa baardaarii micoon nutu oromoon babbareedoo jira naas ta'uu laalladhaatti maal balleessa micoo sun akkamitti akka beeta bakkistu takeessa gaafa manqaluu jaluu ijjadde micoo sun adaamaa guyyaa saniin baardaar xiqqoo jee murteessi micoo mana dalagaa ishii irratti ashagan doorsisuu eegalan hangana takkatti oromummaan qaanyii taate salphanne barbo maa as been dubbanne akka geetaachoo araddaa kun waan oromoon isaan goote jazaa oromoo isaan tube akka oromoon isaan itti ashqarqartee maqalee ishii galchiti yaa kadhattu yaa warra lammaa magarsaa fuul duratti fiti sigale yaa warra gartee doktorummaa soba manatti digirii maallaqaan fidate nun sobdanii hayyoo oromoo barata oromoo beekaa oromoo kumaatama qabna maalluu gootan yaa kadhattu as keessatti bar dhaamni viidiyoo bira kutaniiti ODP baafatanii amma ifiippittuu kutan yoom guyyaa takka garagaltanii nama silaa masaraa jira magaalaa guddittii tana keessa yoom guyyaa takka hotta akka oromootti hotta akka sabaasabilammootaatti eenyu mari'achiiftanii beekta yaa kadhattu aktiivistoota sobaa bitadhaa isinis duula miidiyaa alagaa qabadhaa nurratti duula OMN hayyoota oromoo kabajaa qabna kan akka Jawaar Mohammad kan akka Profeesar Mararaa Guddinaa akka Baqqalaa Garbaa akka Addisuu Bullaallaa Gurmeessaa kabajaa qabna warra takka oromootti bu'in oromummaa isaa qofaaf sabboonummaa isaa qofaaf mana hidhaa keessa cilaahee gabbe karaa cufuun ni dabarte sitti hin fakkaatin likkitti nama galchuun ni dabarte sitti hin fakkaatin likkitti isin galche nu duroo dhaabbadha wareegama yoo fagaatte wayyaanee daran wayyaana kun shan fitte kun 25 harka miila naaffiftee haadha abbarra galchite takka guyyaa takka ijoollee sanii kibirii ilaalle maallaqa hangaasaa ittiin shallee fi farshoo ittiin bittanii dhalaa ittiin fiddaniif kana maaliif guyyaa takka kunoo amma as keessa boolee mikaa keessa nama rasaasni ta'e miilan deemuu hin dandeenye hin jiru as hin agarreessa hoottaa yoo barbaaddan isinitti garsiifan bara akkam dhaame 2016 bara 2016 guyyaa 30 akka bashatti akka faranjii guyyaa 6 nama rukutame ka Xuqur Ambasarraa waraqaa qabu waraqaa dhagaa maa guyyaa takka ilma oromooti yeroo sanitti OPDO hin jenne ABO hin jenne KFO hin jenne hundi walii qabsaa'e maa guyyaa takka laatinaa fi isin qofaan oromoo qabsaa'e oromoodhaaf oromoo bilisoomse bilisummaan teessan ta duuban nu deebisuus hin milkooftanii ammas kumshan nama kumshan wareegama kafallee wayyaanee maqala ittiin galchine yoo xiqqaate kudhan nu kafalchiisa malee OPDO kararraa maysuuf qophi warra soddaa keessaniiti wajjin yaatanii gondar galtanii xallaa dhiitanii zarraaf ni attan